waan deema makiinaan qabu bagadaa sheeka paaster akkamitti miila duwwaa deemtan mee hoon kotta makiinaa kana seena hoo makiinaa kana oofaa jedhini kan torban lama godhu fanii makiinaa sun isaan lakkin deebifnu hunoo abalu dachaasa baankii tolchi jedhaniin oo manni illee wajjin dhufuu qaba mana seene makiinaa manni dhufee mire maqaan manguddichi makiinaa sonnis godhate jiruunis wayyooyite gabbeetti irra rogoo boona makeenya miidhinaa gaafa ni jee sheeka baatii yaa dabarte bara eegan kafalin jedhaniin maal hin qabu jaarsiin agatutti hin jiru re barre dallaalli immoo dhufa gaa barre mootummaa tuttuquu santoonniidha yoo mootummaa itti dhiiftee qofaarsitan kana kanaa jira jechuudha walii beekuun gaarii warra calisan uumaa miti manguddoos ta'e sheekas ta'e paastar ta'e warra calisan uumaa misan san irra ammatti irra laallu yoo dubbatan gaarii dubbatu baay'inaan uumaa miti hagati bahee garuu osoo ilmoon namaa ibiddaan gubataa jirtu uummanni kumaatamaan buqqaa jiru shoofeerri karaa irratti akka re'eetti fuudhamu jiru. Salaam alaikum, salaam alaikum. Sirna faarsuu. Salaam alaikum. Sirna faarsuu waan apa barang kono yarane. Wallahi cidhaanumaan waa gaafachaa jira. Cidhaan bu'aan qabanii shamarraniif carraa kennaa gaayisiin shamarran mirga eegaa. Maali asli jenne shamarran ladies first jan aboo dhalaa yaaboo mana dhugaasina ayyee gaafi bareedduu kaaftee dubbii ishee qotaa irraa hin ta'iniifis inni la ishee hundaafuu amma duraas akkan jeetti abbootii keenya amantiidha ni kabajna ni jaalanna they are our moral lights warri karaa rabbii irra karaa rabbii jechuun maal jechuu beektu karaa irraa kan beekutti akka namoota akka hedduu waan amantii kan karaaniititti karaa rabbii dhugaa dubbachuu dhugaa uummataa dubbachuu miskiinaaf nahuu araara uummataatii fi namoota dhuunfaa kadhachuuf walitti araarsuudha. Gaafa kanarraa maqanii nama waliin naquu eegalan. Gaafa miskiina rakkatutti kofluu fi zaalima faarsuu eegalan. Gaafas waliin buuna. San waliin dhiifnu jechuudha. Maaliif namni isheen akkas godhe sheekaa miti paastaraas miti sun maafiyaa ta'ee jira. Bare afaaniin natti ulfaata malee bara paastaroota sheekotaaf qeessotaaf beekaa bara maafiyaa keessa kariin arge dalagaan isaanii maali? Maafiyaan nama uuti gadaa jee maratee dallaala ta'a jidduu warquu bubbaan faa bira abbaa gadaati adaabaatti ajjabaa gootar jedhe sheeka gurguddaa haaji abaluu faa jaamuu fi paastar abaluu jaamuu barra waan akkanaa harkee jira dhuunfaadhaan itti mee keessaa yaasuu jira tokko tokkoon jechuudha. Nu qabsaa hin jennuun nuti gara keenya goraa hin jennuun nuti gara uummataa dhugaarra goraa garuu immoo hattuuf saamtuu maafiyaa nama jeeftu wajjiin biyyaaf uummata cirachuu maafiyaadhaan adda baafnee ilaallu sun kun ifa ta'uu danda'u qaba. Karaa maqii jettus kanuma kaameraadhaan ilaalan nama karaa maqii sun fana haaywee guddaadha. Karaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 150 jiru hunda diroonii fi kaameraan ilaaluu jiran osoo laalan godhu jiran. Dhibbatti isinitti konvinsi ta'etti jira. Karaan gurguddaan kun beekamtii mootummaatiin beekamtii mootummaa federaalaa fi naannootiin waraanni san barbaachisu diroonii sarviilaansi diroonii qofaadhaan to'achuu danda'a. Karaa hanga Bordoddeetti jiru asiin hanga Mooyyaaleetti jiru asiin hanga Baardaaritti jiru dhorkuu danda'a irraa. Diroon sa'aa fi manguddoo ittiin ajjeesu kanaan dhorkuu danda'a. It's very easy to do it. Sarviilaansi sa'aatii tamee sun laaluu diroonii hedduu ammayyaa qaban amma. Kana beekaati tiriisan maaliif tiriisan tokko warra saamu sanuutti qaama mootummaati. Sirbiin gadhiisan amma viidiyoo tokko ni haasa'anii. Abaluu warra bakka sanirra mannee turre maali ni dee'oo wajjii nyaata kanaa diisefaa jiran. Ni beekan ta'in waa everything jechuudha. Kan maqiitis akkasuma. Nagaa siin jedhan immoo bara karaan maqii karaan gurguddaan kun karaan lamaan kun keessattuu sanitti immoo karaan gara Oromiyaa bahaa deemuu fi gara Oromiyaa kibbaa deemu kun gara kibbaa kanaan maal bunni hundi gara kibbaa kanaan dhufa. Midhaan baala irraa kaasee hamma Booranatti
kun immoo kaba'u hundi asiin ba'a. Kadhuuf asiin dhufu karaa gurguddaa kana nagaa dhabee jechuun mootummaan hin jiru. Mootummaan garuu rakkoon bilisignaa dasee tokkan jechuun tapha seetan san qofarraa ajaa qaban. Kanaaf dhiisanii kana expose godhaa deemna ni dirqisiifna akka isaan tarkaanfii fudhan ni dirqisiifna. Because we will prove to our people shiftaa miti karaa san saamu jiru. Shiftaa hayyama laayisensii mootummaadha qabdu godhu jira jechuudha. Dhorkuu danda'a. Mootummaa bobbaasee illee yoo jechuu baanne akka mootummaan waan kana osoo arguu itti dhiise ragaadha qabna jechuudha. Ka waa'ee tokkummaa irratti jettan waan dura goone teknooloojiidhaan improve goona. Amma dura maal goone beektanii gaafa Oromoon tun qoqqoodamtee jijjiirama shanee maal kafaa'oo kawaa'oo maal jedhanii nu qoodanii namni ni jedhe. Maal isin jedhe gaafas gabayaa jumlaadhaa ni oomishna gabayaa chirichaaroo ni qabbaneessina. Tokkummaan Oromoof tokkummaan biyya akka urgaa'u goona. Gandummaa fi qoqqoodamni akka ajaa'u goona. Warri tokkummaa Oromootiif tokkummaa uummata keenyaatiif qabsaa'u dhugaa dubbatu promoot goona. Naggaadee guddaa xiqqaa ganda keessa deemee maallaqa hiruudhaan yookiin immoo hamii fi husuusii ganda keessa oofuudhaan uummata keenya dhaqootu. Bar dur nuti Wallagga Arsiif Shawaadha walitti deebisuudhaaf shiftaan kararra asiin shiftaan kararratti jima ooftaaf jeesa malee gosateen hin beeku. Abbaan irratti hin beeku. Jarana gosa laalee jeesu maafiyaa shaashamanneedha. Maal isa gosa takka gosa